Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo kan idil addunyaa irra jirtan kan biyya alaa fi biyya keessa jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni an isiniif qabu isin haa dhaqqabu jecha. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromootii fi akkasumas hordoftoonni maatii kiyya numee tuubtaatan hundi keessaniyyuu yeroo adda addaatitti qophii adda addaa akkasumas oduu adda addaa qabadhee isin dhiyaachuun kiyya ni yaadatama. Har'as barruu Ahmadiin Jabalin kutaa tokkoffaa fi hanga kutaa sadaffaatitti kan barraa'ee jiru san sagaletti jijjiiruudhaaf yaalee jira. Barruun Ahmadiin Jabal barreessan rakkoo keessoo biyya keenya keessaatiin wal qabate waa'ee amantis uf keessatti qabate barnoota guddaa barnoota bal'aa uummata Oromoo fi rakkoo siyaasaa yeroo ammaa kana biyyattii teenya keessa jiruun wal qabate baay'ee achi keessatti wanni hedduu barraa'uudhaan barnoota guddaa dabarsa jedheetiin abdii qabam. Egaa ka sagalee barreeffama Ahmadiin Jabal gara sagaleetti jijjiiruudhaan ani kan isin wajjin turtii taasisee Numeerii Hussein haga xumuraa qophii kiyyaatitti akka nafaana turtanis kabajaan isin gaafadha. Guyyaa har'aa kutaa tokkoffarraa isin dubbisuudhaan kutaa tokko hanga kutaa sadiitti qoqqoodee ka isin ga'uuta haga xumuraa. Akkamitti akka nu hin gowwoomsin kutaa tokko. Musliimoonni Itoophiyaa baroota darban baay'ee keessa deebii isaanii deebisuu fi mirgoota isaanii kabachiisuuf kallattii baay'een qabsaaniiru. Kallattii qabsoon kun ittiin gaggeeffame keessaa muraasni aangaa'ota mootummaa warra siyaasaa sadarkaa adda addaa qaamaan haasofsiisuun dhiibuu fi mariisisuun furmaata barbaaduun isa tokko ture. Adeemsa kanaan wal qabatee jedduu kana barreeffama koo yoo filannoo booda ta'e maal qaba jedhuu fi siyaasaa yeroo naannoo filannoo jedhuun gowwoomsa irra deddeebiin mudataa ture ibsuuf yaaleera. Barreeffamoota kanaan wal qabateen namoonni gariin dinqisiifachuudhaan akkamitti kana hunda irra deddeebi'anii nu gowwoomsuu danda'an jedhanii gaafatan. Dhugaadha. Gaafichi ka'uu qaba. Yoo dogongora kee hin barin dogongorichi irraa barachuu hin dandeessu. Yoo dogongora kee irraa hin baranne immoo carraan karaa sanaan itti fufuu keetii guddaadha. Karaa wal fakkaataa irra deemuun immoo galma wal fakkaataa malee kan addaatiin nama hin ga'u. Galma addaa fi bakka barbaadu dhaqqabuu fi karoora irra deemtee sakatta'uun gufuulee karaa kee irratti si mudatanii fi si mudachuu danda'an yaaduun sababaa fi bu'aa isaa hubachuu gaafata. Gowwummaa fi galeessummaa keessaa ba'u uummataa keetii fi morkataa kee hordoffiidhaan beekuu fi gamaggamuu barbaada. Gamnummaan gonfachuuf immoo adeemsaa fi shiraa warra haaxee fi gamna jedhamanii sirratti hubatanii hordofuu barbaachisa. Dhugaadhaan nuti musliimoonni bilchinna siyaasaa ilaalchisee bilchinna dhabuu fi hawaasa siyaasaa ta'uu caalaa gaarii amantummaa madaaluun rakkoo keenya isa tokko. Siyaasaa irratti bilchaataa fi dammaqaa ta'uu dhabuun keenya tapha warra siyaasaa nu gochuun hin oolle. Rakkoon kun akka furamuuf tooftaalee warra siyaasaa fayyadaman kanneen akka amansiisuu, dadhabsiisuu, miidhuu, gowwoomsuu fi dhamaasuu kaniin hubadhee ilaalchisee ilaalcha dhuunfaa kootii akkaan armaan gaditti isiniif qoodu yaala. Gadi dhaabbannee warri siyaasaa akkamitti waggaa kana hunda nu gowwoomsan jennee gaafachuu qofa otoo hin taane amalaa fi eenyummaa keenya irraa kaanee akkamitti nu gowwoomsuu dhiisuu jennee gaafachuu qabna. Tokko nuti ummata maalummaa dhimmootaa fi ragaa qabatamaa isaa dhiisanii eenyummaa hirmaattotaa qofa ilaaluun dunuunfatee deeggaruu fi mormuu osoo hin taane jiruu akkamitti nu hin gowwoomsine. Lammaffaan aktiivistii ummataa waan xixiqqoo fi bilicii ilaalee gammaduu fi gammachiisuun taane akkamiin nu hin gowwoomsine. Sadaffaan haala namoonni yeroo rakkoo sagalee isaanii balleeffatanii yeroo wanti gaariin argame qofa boollaa ba'anii gammachuu himuuf mul'atan baay'atanitti akkamitti nu hin gowwoomsine. Afuraffaan bakka namoonni odeeffannoo waan ta'aa jiru sirritti hin qabne waan ani jedhee fudhadhaa akka kootii yaadaa jedhanii rakkoo uuman baay'atanitti akkamitti nu hin gowwoomsine. Shanaffaan
namoonni siyaasaa hin beekne oggaa namni siyaasaa beeku itti hime fudhachuuf qophii hin taane garuu warri siyaasaatii wal arganii dhimma ummataa irratti mari'achuu qofa akka galmatti qabatanii baay'atanitti akkamittiin hin gowwomsine. Jaffaan rakkoo ummataa mirga isaanii cabuu fi bilisummaa dhabuu caalaa kabajaa fi rakkoo aangaa'ota isaan yaachisuu fi dursa kennanii itti gaafatamaa irraa ta'anii dhimma ummataa irratti akka murteessan yeroo goonu homaa yoo nuti hin dhaga'amne akkamitti nu hin gowwomsine. Torbaffaan bakka aalimoonni mirga keessaniif falmadhaa osoo hin jedhin aangaa'otaan bulaa jedhan baay'atanitti akkamitti nu hin gowwomsine. Saddeettaffaan mallaqa keenya dhimmoota murtaa'oo fi furtuu ta'an caalaa waan dhaabbatanii fi itti fufan hin taane irratti baasutti dabuun baay'atetti akkamitti nu hin gowwomsine. Saglaffaan bakka ummanni aangaa'ota muslimaa warra mirgaa fi faayidaa ummataa caalaa aangoo irra turuun ajandaa isaanii dursa ta'ee yoo haalli isaa mijja'e rakkoo ummata isaanii dantaa hin qabne yookaan sodaatanii taa'an waan muslimni ta'aniif qofa rakkoo keenya hubatanii nuuf furuu kan jedhan baay'atanitti akkamitti nu hin gowwomsine. Kurnaffaan bakka namoonni sadarkaa hundatti ga'ee fi gumaacha ofii hin bahatinitti rakkoo furuuf qabsaa'uuf iyyata dhiyeessuufillee namni biraa akka raawwatuuf eegan baay'atanitti akkamitti nu hin gowwomsine. 11ffaan bakka namoonni yeroo rakkoo fi muudama yaada furmaataa ummataaf maddisiisee kallattii agarsiisuun osoo irraa eegamu sagalee isaanii balleessanii turanii yeroo nageenyaa dhufanii anattu jira jedhan baay'atanitti akkamitti nu hin gowwomsine. 12ffaan nuti ummata rakkoo keenya fuulduratti mariin hiikuu fi murtoo hin qabne taane akkamitti nu hin gowwomsine. 13ffaan bakka muslimni wal dhabbii dhuunfaa bu'aa fi dhimma isaa irratti ummata of biraa hiriirsee fedhii isaa milkeessuuf jecha uffata amantii itti uffisuu jirutti akkamitti nu hin gowwomsine. 14ffaan bakka aalimoonni daa'imwanii fi sheekoliin waan xiqqoof guddaan ummataaf riqicha ta'uu isaanii addaan baasanii baay'atanitti akkamitti nu hin gowwomsine. 15ffaan bakka hooggantoonni rakkoolee adda addaa tooftaan qabsaa'ee itti gaafatamaa ba'atu yookaan bakkicha nama hojjetuuf gadhiisuu hin feene baay'atanitti akkamitti nu hin gowwomsine. 16ffaan silaa dhimmi biyya kootii nagalcha jennee dhaabbachuu osoo qabnu qabatamaan immoo waan biraa hunda fudhatanii amantii keenya qofa nu dhiisa waan jennu osoo fakkaannu akkamitti nu hin gowwomsine. 17ffaan kaadirootii fi saamtota maraataa godhatanii bara wayyaanee kaasanii ummata muslimaa wal nyaachisuu fi qoqqooduu irratti dahinnatii irraa ergama fudhatanii bara dheeraaf ummata rukuchiisuu fi rakkisaa turan caasaa majlisaa keessaa akka turan goone akkamitti nu hin gowwomsine. Nuti akkana ta'uun kanneen birootti akka tuffatamnuu fi miidhamnuu dhimma keenya keessa harka galfatanii fi jeeqanii inuma fedhii isaanii nurraa barbaadan guutuuf osoo hin qaanfatin waan nuuf tolu nuuf filachuuf carraa isaanii kennine gowwummaan nu hin ga'u. Akkuma Sheek Gazaaliin jedhe diina kee tajaajiluuf ergamaa ta'uun dirqama miti. Gowwaa ta'uun kee isiniif ga'aa ta'e dubbiin keenya jedhan.